keessanii fi urjii chaayinaalii yookaan urjii yuutuubii har'aa weellisaa qaxalee lafaa ba'aa tokko as gara istuudiyoo keenyatti qabatee isinii dhufee jira. Hordoftoota chaayinaala keenyaa mana keessatti saniin hordofaa jirtanii gadhuma sagantaa keenyatti akka nu faana buutan abdii guddaa isinirraa qabna. Kallattumaan gara weellisaa keenya lafaa ba'aa qaxalee kana Diinaa Waltasfaayitti isin fudhadhaa. Hayyee Diinoo mee akkamiin gara aartii kana dhuftee? Hayyee ka duraan dursa sagantaa kana naaf kennu keessanitti baay'een isin galateeffadha. Urjii Entertainment carraa kana naa kennee asitti naaf firuusaatti kabaja guddaan qabaa fi ittaan sudhaan ka gara aartii kanan dhufee ijoollummaa koorraa hamma umurii koo xiqqaadha keetananii kanan gara aartii kana dhufee hojiilee aartii keessatti sirba sagalee qofaa miti kanan hojjedhu jalqaba koo diraamas nan hojjedha tureyyuu sataansii immoo shubbisa nan hojjedha. Shubbisas hojjechaan ture viidiyoowwan garaagaraa hojjechaan ture. Isatti aansuudhaan immoo sirba sagalee illee namootni sirba sagalee akka modoo hojjetti naan jedhachuudhaan wanta akkasii jajjabina akkasii gaafa naa kennan isillee sirba sagalee kanatti galuudhaan sirba sagalee sirboota koo amma uummata birattis naaf jaalatamaa dhufan hojjechaa. Akkuma yaada keetirraa hubadhetti sirba qofa osoo hin taane diraamaallee shubbisa garaagaraallee hin hojjetta. Akkasumas hawaasa biratti sirba Ansiyaadee jedhamuun fudhatama guddaa argattee jirta. Sirba kanarratti mee yeroo gara istuudiyoo dhuftu immoo viidiyoo isaa hojjechuudhaafis sirba kana mee maaltu si mudate yeroo sirba Ansiyaadee kana qopheessitu? Mudannoon yeroo duraa kun beektaa baay'eedha. Jalqaballeen istuudiyoo yeroo deemutti hiriyaa kiyya wayiitu gara istuudiyoo na fidee deeme. Guyyaa istuudiyoo deemne kanatti isa faana hiriyaa koo kana faana deemne. Istuudiyoon galee sanbooda mucaa Gajoo jedhamutu nu argite jechuudha muuziqaa kiyya kana. Gaafa kana deemnee raawwannee istuudiyoo seennee maali mucaa eessa dhuftee naan jedhe mucaan beektaa? Daa'ima wayii xiqqoo wayii nasee karaarraa argamtee ta'anii isaan bira waasii fidanii deeman. Wanta akkasii see sanbooda lakkii mucaan akkasii mucaan hojii aartii keessa hojjetaa kanattiin sirba hojjechuu dhufee wanta akkasii gaafa dhuun gaafa kana hojichatti gallee aadiyoo kiyya kana inni naa hojjetee sanbooda viidiyoo immoo kan viidiyoo naan jetteef viidiyoo immoo of ta'ii piroodakshinii Jowaar isa jedhamutu naa hojjete. Innis hojii kiyya kanarratti naaf dhama'ee naa hojjete. Akkasittiin kan inni wanti jedhe jechuudha gara aartii kanaa. Tola mudannoolee baay'een qabdu walaloo fi yeedaloosaa ofumaaf hojjette moo namatu si gargaaree Diinaa? Egaa ka walaloo fi yeedaloo ka hojii koo duraa kanarratti walaloo fi yeedaloo gaafa duraa ofumaafan barreechadhee gara istuudiyoo deemee sanbooda istuudiyootti na cinaa ta'anii warrootni istuudiyoo jiran gaafan istuudiyoo deemu hiriyaan kiyya kun gaafa na fidee deemu achittillee weellisoota garaagaraatiin wal bareen ture. Achitti weellisaa Abdoo Hussein Aslii jedhamu isaan achitti wal arguudhaan hojii kiyya irratti bakkee sirreeffamuudha maluutu hin iddoo kanatti akkas gochuu qabdaa iddoo kanatti kan sirreessuu qabdaa jechuudhaan na cinaa dhaabbate toonii wanta koomantii ta'u naaf koomantii kenne toonii sirreeffadhee hojii sana akkan bareechee baasuuf Abdoo Hussein na cinaa dhaabbatee na gargaara. Weellistoonni asiis Hiroonikii kiyya kana fidanii deeman istuudiyoo jechuudha. Hiriyaan koo Urjii Salamoonii jechuudha. Inni gara istuudiyoo kana kan fidee deeman illee achitti koomantii naa kennuudhaan wanta jiru wajjin sirreessinee hojii kana waliin dalagneerra jechuudha. Hojichis immoo hojii bareedaa kana ta'e toonii naaf bahee gurra uummataa naaf seenerra jira. Hayyee namatti tola. Mee amma maal dalaguutti jirta? Uummata kee kana maal biraan gahuutti jirta? Weelluu haaraa qopheessaa jirta moo uummata kee kanatti maaliin bahuutti jirta amma? Hojii haaraa hojjechaa tuman jira. Hojii bareedaa akka ta'u abdiin qabaa irruman jira. Egaa Diinaa baay'ee namatti tola. Hordoftoonni keenyas karaa foddaa televezyiinii nu ilaalaa jiru. Kan isaaniittis immoo karaa yuutuuba keenya nu hordofaa jiru. Mee sirba kee haaraa kana jalqaba isaa dhageessisuu yoo dandeesse itti nuuf himi. Tole ka hojii koo haaraa amma hojjechaa jiru jedhee garaan jettee irraan jedha. Laki dubbiin tunna tamaate yaa Baajifaari jedhee gaafa dadhabu mala baari akkam goote jaale barbareen tumee hafe barbalaan cufee rafe
Ya gange kutustu shake ya gange. Ofitu gabaabsitee kirriikee jechaan jira yeroo dhiyootti. Hayyee baay'ee namatti tola hordoftoonni keenya si jaallattu subscribe gochuudha YouTube keenya maatii akka taatan sin gaafanna. Gamanumaan weelluu ansi yaade jedhu viidiyoo isaa daawwannee tuni walitti deebinaa mee viidiyoo isaa kana. Walarga Kenya nutinafu Obsitona gijala leto bubulendufa serranafo Totorendufa serranafo bubulendufa serranafo Goro yartutu netibayate kanafti kitu biyana base Video bareedaa kana daawwannee jirra mee otoo sagantaa keenya hin goolabin dura diina namootni ati weelluu kana yeroo hojjettu oolmaa sirraa qabanii caqasuu barbaaddu gamanumaan nuuf caqasiitii sagantaa keenya gara xumuraatti deemna jechuudha. Hayyee hojii koo kanarratti milkaa'ina hojii kootiif namooti na cinaa dhaabbatanii maatii koo irra kaasee namooti baay'eedha. Irra caalaa hojii kana akkan hojjedhuuf kana cinaa dhaabbattee haadha koo baay'een galateeffachuu barbaada. Itti aansee hiriyoota koo hojii kanaaf akkan hojjedhu kana cinaa dhaabbatan hiriyoota koo maraayyuu kana jedhee dubbachuu hin danda'u waan ta'eef hundi isaaniitu iyyuu naaf haa galatoomanii ulfina guddaan irra haa qabu jechuudha. Baay'een isaan galateeffachuu barbaada. Tole hordoftoota keenya sagantaa keenya gamanumaan xumuraa waa bareedaa kana qopheessee kan sin biraan ga'e Urjii Entertainment anis weellisaa Diinaa ol waliin ta'uun Fireezer Ayyalaa gama ogeessa kaameraatiin Taarikuu Siyyuum sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti nu tura.